Isa ularra dhaabbadheeti ularra dhaabbadhee si eeggadheeti amma hin dhufuuti baruun dhufettee na irraanfachiiftee akkas na goote. Aboo mucaa nadhiisni siin jechuun jira nadhiisni waa'ee xiyyaa ta'e isaa ba'i. Dhagee firraan si dhorkaan akkamittiin yoon si firraan dhorkine akkamittiin akkasitti dhuftee manatti akkas mana kiyyatti akkas na gooteetiin si dhiisa si jala hafa. Aboo san siin goone. na beekan nuyi haa dhufu leencummaa isaan leenca jettan tan ati sodaattu dheettan kana situma jettan kana isunumaa hin agarsiisa. Nama duran faarsan booda isaan laalan jettee Oromoon waan booda arrabsaniitu nama dhiba waan nama amma faarsan kana. Ammoo baar agarsiisuu fiinta jaartiin isaalleen harka isaa du'aa jette Fatiyaan harka baaritti deema harka baaritti hin du'u Fatiyaa anaa fi baar hagartee baar caccabseetiin mana sii galcha. Baar ati leenca si birattis leenca daawwattoota birattis leencaami leencummaa isaa tana siin garsiisa. Ana kan itti si garsiisu niin beeka yoo na caccabsee mana kaayee isuma akkana godhee hin jiru. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota kiyya salaamtaan xiyyeeffannoo irraa burqite bakka jirtan maratti isin haa geessu jecha har'aas gaa deebinee dachaanee maal qabattee jechuun keessaniin oolamu wanni niin qabadhee dhufe dhimma baarsanii ani baar gartee manatti akka malatti dhufe boruun sii dhufanaan jee na irraanfachiisee akkasitti amman dhufu jee dhufe malee taa'eetiin qophaa'ee duraan eeggachuu jira amma immoo mana kiyya hularrattiin eeggadha amma immoo ani sodaa baarsan takka hin qabu nilleen sodaadhu ammoo nama dura hin laalan xumura isaan laalan booddee isaa waan godhuu taa'u ibdura hin dubbadhu akkaan isa godhu anaaf beeka akkaan itti firraa dhorkuus naaf beeka arkuuf jiraattanii warri gartee ammaan tan akkana faarsitanii goota jettanii haloo baar ati gaakalee akkasitti dharra jettee na irraanfachiifte maaliif natti oolu jirta kun akkatima dhagee wanni niin si bilbileef ammaan tana akka kalee gaana irraanfachiiftee ammaa miti boruun sii dhufanaan jettee maaltu si kofalchite awoo sumaan boochisuu taati koflaat kara kofalte kana yaada jaaj wallahi na kofalchiisu jirta akkam akka ajaa'ibaatti namni silaana aarsitaa garuu sitti hin koflu jira ayyee fixadhu kaleemaa mana nan eeggatin manammaa nan eeggatin asii hoggaasumaan si jala gabbee asii mana kee hunda dhaqee mana kee tiisi dhabee manatti hin galle naan jaanii ijoollee ta'e alatti harkeetiin gaafadhee edaawu manan bullee jaan edaawu barnaan si jalaan dalagu aboosa deefa siin garsiisu ta'a barraati ati ni beekta zaamee qawal tumneeti viidiyoon ta'e hundi na bireerti ta'in kaameraa kaadheeti awoo leenci qishnaadha gootaami dhagee ansii nagarsi sigarsii dhagee sigarsiiseetumaan dhagee nadhiisi gaddaafana ta'uu deemta yaaboo siin kabaju jira nadhiisi silaa nama biraa taate cal godheen sigarsiisa aboo an caliinsi godha an dhiiraa bar nama cal gootu akkasii barbaaddadhu malee anaa miti an dhagee zaatuma kiyya kanaan yaaboo taa isiin qusadde kalee mana kiyya hadiida ati akka nama sildaaree tumuutti mana guurrattee akka nama kooki jaaruu deemuutti bira tuultee dhaabbattu saniin kalee tokkoon calsi godhee deemuu hin danda'a taa'i nadhiisi san hunda matarra si fixeetiin barsilaa mataa keessi basheessa waan kabajuuf ni beektaa gattaa'i dhagee amma kabajaan ta'e na bira jirtu warammaan na bira jirtu kabajaan ta'e na kabajisiin jechuutti hin jiru matuma kee kana ayichata'i sumaan na rakku jiraataa yan amma an sirrakkin an firraa hin si dhorkaa oo an dhiira keetiiti yoo wallahi firraa hin si dhorka mee ammaan tana kottu akka kalee xarre maali fayyaa qabaannaan isin dubbachuu jiraami fayyuma qabdaami fayyumaan akkana godhachuu jirta mee warri ruuyi siin natti uume yoo ruuyi ati siin natti uume ruuyi kanatti uume fudhata malee ruuyi ati natti nuufne ati natti na fuufne aboo nadhiisi naati nama walloluumi nadhiisi nama si wajji walitti hin fakkaatu ani nadhiisi mee akkas kan bidaa jabaa qabdu humna akkana si ergitu tana as baasine
Hum Ini kita itu jual lumpur. Sebab nak tahu dia entah. nama sitti hin barbaadadhu atiiti mee dhage ammaan tana naaqoottu akka qalee dhuftanii koo mana kiyya amma sirrumatti hin taa'ee firraasii eegu jira amma halkanii Sakalee suma bar na yaammate daawwattoota kiyya kun osoo taatiyyaaf dhufuu gidirjuun sitti ol seene. Abootaa amma viidiyoo waraabu jirtaani amma. Viidiyoo amma bara ala dhaabbadheetiin dhage ala dhaabbadheetiin si bilbilu jira amma kophatti amma namni tokko hin jiruuti mee shaararra naa gabbii shaararratti yaa dhiira nama taate immoo yaa mucaa aduwaas yaa mujira taayyaa boo duuti maana yaamti duuti du'aa dawwiti yaa yaamtuuti kabajaan naaf sidduu hin jirtu hayyee nama tuffachuu illee qabu uumama kiyyetti laafaa jabaa hin tuffatu dhagaysiifin hima kalee kaniin si dhiiseessan si tuffiitin sa'in wallaahi si hileetiin si qusadheetiin si dhiise. An silaammaan dhufanaan jette. Dha'icha tokkoon akka ati lafaan kaanee si godhaa taayi nuti ana dhiisi rabbiiti. An adda si facaasetti mataa kee adda. Bikkinaati walitti ol geenyu jirtu waa'ee haadha mana kiyyaa maqaan dayini yoo rabbi sodaatte na dhiisi. Awoo dirree. Wallaahi wabillahi calsu wareetiin hidhaa taana dhiisi. Dirreen tanaa dirri tanaati anaaf si haxal godhu wallaallan dhagaye. Dirreen tanaa dirri tanaati an duraan gartee dhagaye dhiirtii haala dhuftuufi duraanuu dhalaa hojii yaa'ii godhu jiraati. Akka ati viidiyoo irra jettee sarkeetiin jira. Haadha mana namni gaafa nama barbaade ilmooteetii fi haadha mana keetiin naannaisaa jette. Sanii yaa'ii godhaa jette. Akka barbaade kiyyaaf fadhiya yaa'ii gootee sarkeetiin jira. Garuu taa'e adii humna harka duutaa taa'e. Bosi an harkan qabuusa harka mana kaayatiin ta'a. Harka manatti hin galchaa kiyya kana. Afaanii kanan godhattuuti taa'i dubbiin teetum hedduu na dhibbee na dhiisi. Amma siin gar. Amma rabbiin hin biraata kadhachu jira na dhiisi. Amma siin garsi. Wanni rabbi dabreega. Hin jirtu dhageessiifin hima. San didde immoo wabillahi alkariim. Naa kottu alas. Wabillahi ta'ichaa miti kabalaanin si jeesaan kabala. Kabalaan najjeeftaa miti. Kabalaanin si jees. Osoo si kakkabaluu duuta wallahi. Osoo na kabaltu duutaame akkaan kaleetti ol si fuudhee sin deddeemes agarte si jala seenee yoo qabli kun boositti hin ta'in rabbii keetii amariyaatiin na ol fuudhee naan deddeebaat. an siin hin deddeemuti hayyaa siin agarsiisu ta'a. Amma dhage kan jee amma dubbii guddoo dhiise amma dubbii guddoon fedhu. Siifin dhufale dhaggeef amma siifin dhufaati. Naanis ni deddeemta naas ni tumta naas tumte edaa sodaateetiin ala buleen akka jireetti akkasiimi. Amma kottu naa bar amma kon naa kabar naa kottu sin jee bar amma zaahirittiin firraasee jiraati si dha'uudhaaf hadiida meeshaa akkaati qabduti dhage meeshaa akkaati qabdutis nin qaba. Awara bar amma naa kottu sin jee bar naanilini naa kottu. Wallahi kalee ogguun ol fuudhu saniin mana akka dibbee dajii tanaan sinee lubbuu caalichiste keessaa godha. Taayi akka ijoollee akka nama ilmoo biitu muttiin ol fuudhee lafatti kaa'e taayi siin qaba. Amma naa kottu ka. Ogguun ol fuudhe san akka dibbee dajiin ogguutu akka sinee caalchi godhuu hin danda'a. Mucaa taayi. Dhagaye naa kottu mee akka kalee daggamatti ol na fuuteeti. Osoo natti yaadin na dhufte amma dhaabbataas tolfadheetiin hadiidaa kiyyaas tolfadhee meeshaa tiyya hunda wali guurradhee taa'u jiraati. Meeshaan san yoo sirratti. Meeshaa teetii fi adiinni keetis kabaar dha'uun jiru garaatti baariin dhooytu hin qabdu. Amma siiniin dhaati akkaan sin dhooyne laaltaati. Shakarmooyitii kana si godhu jiraan se'a. Akkaan sin. Anta kalee na yaammattee fuudhu hirummaa ta'e harkeeti beena si'atti hima. Amma dhagaye kottumma koo. Amma naa kottu amma naa kokka. Amma naa kottu akka kalee. Akkasimi an du'aa ta'uu fi ati jiraa ta'uu ati du'aa ta'uu fi an ta'uu du'aa ta'uu siin agarsiisaati mee baar si dhiiraati amma hooyyaa zaan amma seeku jiru tanatti hordoftootaa fi daawwattoota kiyya akkanumaan laala harka bilbila narra cufa silaa bilbila cufuu baatee akka kaleessaniif fiigaa naa dhufe ammaan waan dubbatan beeka akkasittiin agarsiisa meeshaa tiyyi ta'een guurradhee taa'uun san
amma lamada yaammadhee itti bilbilee amma dhufnaan irratti hin guura mata irratti hin guura laal mana darajaa gubbaa taatiin darajaarraa mataa gubbatti isa guuree isa babbasheessee dhiigasaa lafatti dhiiga saree isa godhuutaa arkuuf jiraattan ammaas galgalaa ganamaan bakka inni jiru kana hunda nama qoradhee hoggaa inni bobbee galu dhee irraa kafaluutaa irraa kafaluuf hin deema ammaas akka dhiisuun taa'u maaliif dhiirummaa san qabaatu mee lamata isaan namaa itti bilbileemi amma mana kiyya kana dhufee harkaanaa qabatu akkaan isa godhu niin beeka firraan isa dhorku hadiinni kiyya kadheen gadda akkasii walitti guuree lafatti hafe saniifi waan akka inni qabu hunda niin qabaa dhageessa kanaaniin darajarra dhaabbadhee gartee achirraa laal eegaan asii dha'u godhe arkuuf jiraattanii mee lamata isinummaan tuqeennaan ana tuqee miti ana kagartee waan itti kee du'eetiin dhabama malee hin dhiibne waan godhuu kee waan hin goone hin dubbadhu waan hin godhuu taa'us fuula dura hin dubbadhu hordoftootaa fi daawwattoota kiyya kanumaafuu arraan tana yeroo fedhatti amma zaalitti bilbileemii mee isaa dhiiraati amma hanaa dhufu gartee dhufuu baannaan dhaquufis niin ta'aaf irraas kafaluuf hin ta'a akkanatti irraa kafaluus niin beeka ammoo baar mana kiyyatti qishoo nadara inni kunuu yoon mana kiyya kanattu gartee asidhee asin mana kiyya kanatti isa kana waa godhe gartee anummaan kunuu hidhaan seenaa jeetiin dhiise hidhaa jecha mana kiyya kanaa silaa akkasitti ammaan dhufu jiraa jee dhufuttiin akkanatti bilbilatatti dhufuttiin jiraan eeggadhu silaanaan jee reeffa isaa asii gappuudhaan fayyaan isaa asiin gadi hin ba'u kagartee mataan kun bashaqee miilli bashaqee harki kun bashaqee sana asii fuudhan takka dheetiin laal hadiisa kiyyaatan guutuu takka dheetiin gartee darajarraa dhaabbadheetiin takka akkasitti hoggaan darajaa miila tokko laate miila tokkichaa inni duroo laate akkasitti dheetiin duuba gaddeebisee achi ciibsa baar ammoo baar kaleen gartee qishna kofaltaami qishna irra kofaltatan kaleen gartee isaa taa'u jiru sanuu naa taa'u jiru dhufte malee naa dhaabbachuu jiru hin dhufne amma booda dhaabbadheetiin si eega siin cafaqaas kalee ukkattiin si jala seenee ol si fuudhee siin daddeeme kaameraa duubatti hangaanan siin daddeeme ni beeyta ati ni beeyta kaameraa alaa si baaseeti hangaan akkaan itti si baase manarraa ol fuudheetiin alas si gabbaase eegas booda kaameraa keessaachi si baase ammoo ati ganaa kaameraa durattis taatus kaameraa duubatti taatus ani siif qophaa'eetiin jira lamada meesii dhiira jaanii hoottu ati dhufuu baannaan anaas sii dhufa mana keessatti siif hin dhufu ani gartee illaanuu dhalaa meeshaatti fudhatan dhalaa meeshaa achittis kabalaanuu ofirraa dhorkan kabalteen dhalaa ofirraa dhorkite ammoo dhiira akka ta'etii meeshaan firraa hin dhorka meeshaan firraa hin si dhorkaas firraa si dhorkuus niin deemaaf faarummaa warri imma si faarsu kun boodateen laalla'ee boodatiyya yookaan boodakeen laallan akkatti firraa dhorku an sirraa akkaanitti an firraa si dhorku dhiirummaa keessatti si agarsiisu malee sanumaa taayinarraa si dhiise maarreedhaa jetteetii amma qishnaa kofaltaami awwa baar qishnaati imma kofaltan yoon simboochisin ani najjaashii miti yoo khalaas du'eetumaan dhabamaawu yoon takka sin deddeebisin hadiida kiyyasan kayin baasee duraan baruun haa dhuftaa jeetii walirra kaadhee miti amma akka buutitti siin deddeebisu ta'a bakka ati taa'u jirtutti sit dhufee mee amma siin namaati hoottu amma si bilbileemi bilbila kiyya kana booda hoottu taayitiin si eeggadha taayitiin dhaabbadhee si eeggadha dhiira taatu bilbila narra deebisiiti siifin dhufaa saniitti kanumaafuu hordoftoota daawwattoota kiyya salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.